Ashamaa harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii kiyyaa nageenyii fi jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtaniif haa baay'atu. Ani nagaa fayyaa kooti galata waaqayyoo isinis nagaa fayyaa akka taatan lafaaf bakka jirtanitti maqaa waaqayyootiin abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kiyyaaf maatii taatan baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Warroonni chaanaalii kiyyaaf guyyaa irraa kana haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kiyyaa ta'a isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo kana daawwachuu osoo hin jalqabin dura like gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo kana daawwattanii yeroo xumurtanii yaada keessan komentii irratti naaf qoodurree hin dagatinaa isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii kiyyaa akkuma irratti argitanii guyyaa har'aa kana eegaa eessumatti iyyuu dibata argachuu dandeenyu. Akkasumas immoo rifeensa keenya osoo hin dhiqatiin duras ta'ee erga dhiqannee boodas yeroo kamiyyuu dibata dibachuu dandeenyu. Keessaa muraasa isaanii qabadde isiniif dhiyaadhe isaanis dibata akkamiiti yoo jettanii rifeensa keenya dibannee kan rifeensa keenya irratti hin qabanne jechuudha. Rifeensa keenya irratti kan hin qabanne jechuun yeroo tokko qibaatii yookiin immoo dibata mataa keenya dibannee erga kaanee boodatti lixxif jedhanii bakka rifeensa keenya irratti kan qabatan dhiqannee irree kan shaampoodhaan irree nurraa kan hin baane jira jechuudha. Kanaaf isaan ani har'a qabadde isinii dhiyaadhe kun immoo kan akkasitti rifeensa keenya irratti qabatanii miti. Akkasumas immoo gogaa namaa irratti irree jechuudha. Gogaa namaa irratti lixxif jedhanii ganaa dhiqattee kaatee iyyuu kan qabatu hin jira. Akkasumas immoo inni kun maal ta'a? Inni rifeensa namaa irratti qabatu kuni raqee rifeensa namaa irratti ulfaata jechuudha. Dhiqannee kaanee qibaatiin yookiin immoo dibanni haaraa dibannu suni akka rifeensa keenya waliin hin argine. Akkasumas immoo gogaa keenya irree rifeensa keenya yeroo dibannu egaa gogaa isaadha kan dibannu, rifeensa keenyas ni dibanna. Garuu harki irra caalu gogaa keenyaaf barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jala isaa irraa kaanee hanga caafii isaatitti rifeensa keenya kan dibnu waan ta'eef. Kanaaf hundee yookiin immoo jala rifeensa keenya itti yeroo qabatu sana qibaatiin kun qaawwi yookiin immoo uraan gogaa sammuu keenya akka duudu nu jalaa taasisa. Kana malees immoo yerootti yoonni kun irraa hin ka'u yeroo dhignu isaatti irraa hin kaasnu ta'e seelonni gogaa sammuu keenya akka isaan inni du'aan rifeensa keenya irra jiru sun yeroo dhiqannu irraa ka'ee rifeensi seeliin mataa keenya gogaa haaraa godhachaa deema waan ta'eef isa sana akka hin godhanne nu jalaa taasisa. Kana jechuun immoo baakteeriyaa yookiin immoo faangaasiin akka nutti dhufu nu taasisa jechuudha. Kanaafuu guyyaa irraa kana isa kanarraa qibaatii yookiin immoo dibata bilisa ta'an muraasa isaanii qabadde isiniif dhiyaadhee jira. Kallattumaan garee isaatti isin dabarsa jechuudha. Kanneen keessaa tokkoffaa irratti soft air foodidha jechuudha. Soft air foodiin kun viitaaminii A baay'inaan kan of keessaa qabu. Akkasumas immoo viitaaminii inni of keessaa qabu kun rifeensa keenyaaf waan gaarii ta'eef akka inni hin goggogne, akkasumas immoo akka inni lallaafuuf, akkasumas immoo guddina gaarii akka qabaatuuf nuuf taasisa jechuudha. Rifeensi keenya fayyaa qabeessa ta'ee guddinni isaatis sadarkaa gaariirra akka ta'uuf nu taasisa jechuudha. Kanaaf soft air foodii kana guyyaa irraa kana sadarkaa tokkoffaa irratti qabadhee dhufee jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo maal seetan kana malees dabalataan jechuudha. Soft air foodiin kun dibachuu keenyaan alattiyyuu rifeensa keenya dhiqannee raawwannee jiidhaa isaatti yoo dibanne rifeensi keenya akka inni firiizii nuuf ta'uuf salphumatti nu gargaara jechuudha. Firiizii nuuf taasisa. Akkasumas immoo gara fuulduraatti beebii heer irree ittiin tolfachuudhaaf baay'ee bareedaadha. Caafiin rifeensa keenya akka inni hin ciccinne yookiin immoo akka inni firiin rifeensa keenya akka inni hin goggogneef baay'ee tokko kan nu gargaarudha jechuudha. Akkasumas rifeensi keenya gurraacha ta'etu yeroo baanee ala keessaa dura deemnu akka waan ifuu wayii ta'a jechuudha. Halluu baay'ee bareedaa isaa akka qabaatu taasisa. Qibaatiin kun baay'ee tokko qibaatii filatamaadha. Suuparmaarketii kamuu keessattuu ni argama. Onlaayinii kam irratti ni argama jechuudha. Inni lammaffaan coconut oilidha jechuudha. Coconut oiliin rifeensa keenya dhiqannee jiidhatti osoo dibanne irra filatamaadha. Yeroo baay'ee namoonni tokko coconut ofirra tursiisuun gaarii miti jedhu, namoonni tokko immoo yeroo kamuu dibachuu ni dandeenya jedhu. Garuu yaa ta'u malee
isa kamtu sirriidha kan jedhuuf dammoo yaada namaa qofa osoo hin taane yaada mataa keenya sitti daballee mirkaneeffachuun gaariidha waan ta'eef yeroo kamuu yoo dibatanii guddina rifeensa namaatiif gaariidha malee kokonaatiin miidhaa hin qabu. Kokonaatiin maal yoo ta'e miidhaa qaba kan jedhu dammoo ilaalla gara fuulduraatti yoo fedhaaf eeyyama Waaqayyoo ta'e garuu kokonaatiin yeroo kamiyyuu dibatan miidhaa hin qabu jechuudha. Yeroo kamuu dibatanii rifeensa ofirratti dhiisuun hin danda'ama. Kokonaatii dibachuunis baay'ee bareedaadha. Keessumattuu jiidhaatti yoo rifeensi keenya jala isaarraa kaasee hanga caafii isaatti dibannee sirriitti miisaacii goonate guddinni rifeensa keenyaa sirriitti akka inni dabaluu fi akka inni sadarkaa gaarii nuuf qabatu nu taasisaa jechuudha. Rifeensa caccabaarree namaaf yaaluudhaaf baay'ee tokko sadarkaa qaba kokonaat oiliin. Inni biraa dammoo avokaadoodha. Avokaadoon rifeensaaf baay'ee bareedaadha. Rifeensa nama hundaatiifuu baay'ee filatamaadha jechuudha. Sababni isaa viitaaminoonni avokaadoon of keessatti inni qabu yookiin viitaaminoonni avokaadoo keessatti argaman baay'een isaanii rifeensaaf barbaachisaa kan ta'an waan ta'eef inni kun immoo caafni rifeensa keenyaa lakkuu akka inni hin godhanneef akkasumas dammoo akka inni hin caccabneef waan nu gargaaruu fi baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Akkasumas dammoo avokaadoon amala dafee rifeensa jiisuu waan of keessaa qabuuf avokaadoon qibaatiin isaa rifeensaaf baay'ee filatamaadha. Yoo isin danda'ame amma isa gabaarraa bittan caalaa osoo manatti fa'aa hojjetatanii baay'ee bareedaadha. Garuu manatti ofiidha yeroo hojjetatan baay'ee namaaf hin bahu jechuudha. Baay'ee namaaf hin bahu garuu bu'aan isaanii xiqqoo sun baay'ee bareedaadha. Yeroo wayii hojjechuudhaaf yaaleen ture garuu xiqqishuu tokko na baate jechuudha. Innaa xiqqoo tokko na baate garuu faayidaan isaa dhugaa jechuudha. Baay'ee tokko isa gabaarraa birrii xiqqaadhaan baay'ee bitassan isa caalanni mana keessatti ofiidha hojjetatanii xiqqoo namaaf baatu suni. Kanaafuu osoo ofiidhaa mana keessatti hojjetatanii baay'ee gaarii dharreedha jechuudha. Maaliif orjinaal isaa argattu waan ta'eef avokaadoo firiishii kallattiidhaan argattu waan ta'eef baay'ee bareedaadha qibaatiin avokaadoo. Inni biraa dammoo daaks eerfuudidha jechuudha. Daaks eerfuudiin kun foroforii yookiin dammoo baakteeriyaan foroforiin yookiin dammoo baakteeriyaan kun akka inni rifeensa keenya hin miineef waan nu gargaaruuf inni kun immoo viitaaminoota farra baakteeriyaa ta'aniin kan badhaadhe waan ta'eef baay'ee tokko filatamaadha jechuudha. Daaksiin dibata daaksii kana keessa daaksiin kun gosa hedduu jira. Bicaan jira, magariisni jira, keelloon jechuudha. Isaan kana keessa keelloo isaas yeroo bitattanii halluun isaa kan keelloo ta'e yeroo filattan jechuudha. Harka irra caalu sirriitti inni keelloo suni orijinaala jechuudha. Inni magariisa ta'es inni sirriitti magariisaas miti garuu gara maali jedhama halluun isaas magariisuma ta'e garuu gara samaawiidha jechuudha. Samaawii jechuun afaan Oromooti. Namni samaawii beektan afaan Oromootti na barreessamee halluu kana samaawiin afaan Amaaraatti natti fakkaata. Samaawii yookiin dammoo biluu kan ta'e sirriitti biluu kan ta'edha jechuudha orijinaalli isaa. Akkasumas dammoo yeroo dhuma qunxurtanii gogaa harka keessanii gara duubatiin gogaa harka keessanii irratti yoo dibattanii xaxxee zimmi jedheetuma akkuma dibattanii zimmi jedheetuma baqa jechuudha. Inni orijinaala ta'e sun daaksiin kun. Inni immoo feekii ta'e suni barreeffama gubbaa isaatiin adda baasuu hin dandeechan. Xiqqoo ishii wanti ittiin adda baasan halluun isaa sirriitti biluudha inni orijinaala ta'e. Akkasumas dammoo harka keenya irratti yeroo gogaa harka keenyaa gara duuba isaa yeroo dibattan akkamitti warri dhadhaa nagadan biyya keenyatti dhadhaa gisee bitan akkasitti harka isaa dibatanii ilaalu miti akkasumatti dibattanii yoo ilaaltan xiqqoo ishee qunxurtanii jechuudha. Akka vaaziliinii nama furdata miti. Vaaziliinii fi qibaatii nama garaagarummaa qaba. Akka vaaziliinii wayiiti jechuudha inni suni. Inni akkasii suni gisee baay'ee inni orjinaal taasisu mataa namaatti irratti hin qabata. Gisee dibatanii raawwattanii gisee dhiqattan mataa namaatti hin qabata jechuudha inni sun. Inni yoo dibatan akka vaaziliinii ta'u suni. Inni orjinaalli garuu akka vaaziliinii osoo hin taane yoo dibattan zimmi jedhee akka bishaanii yookiin dammoo akka qibaatii dhangala'aatitti kan inni shaa jedhu jechuudha. Inni orjinaalli suni baay'ee tokko gaariidha. Rifeensa keessan dhiqattanii jiidha irratti fa'aa dibannaan firiizii ajaa'ibaa nama hojjeta. Qibaatii baay'ee filatamaa fi jaalatamaadha daaks eerfuudiin kun jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko namni tokko haala saniin fayyadamanii nu immoo deebinee dhaqnee waggaa binnee ilaallu akkas nuuf ta'uu dida. Inni sun maaliif forjilii waan ta'eefidha jechuudha. Inni biraa dammoo Afrikaan eerfuudidha jechuudha. Inni kun immoo rifeensa jabaataa ta'eef baay'ee tokko yookiin dammoo harki irra caalu filatamaadha jechuudha. Sababiin isaa rifeensa moisturaayis amala lallaaffisuu istireet gochuu waan qabuuf
rifeensa sirriitti jajjabaataa ta'e jedhametti rifeensi baay'eetee walitti baay'atee akkasumas gizee fillu filaan keessa seenuu didu rifeensa yeroo fillu sagalee qaba rifeensi tokko rifeensi biyya keenya jechuudha baay'ee isaa jajjabaataadha. Qibaatiin kun baay'ee tokko ariifidha kan akkasiiti jechuudha. Afrikaan eerfuuddiin kun baay'ee tokko filatamaadha. Keessattuu namoonni rifeensi keessan jajjabaataa ta'ee rifeensi keessan baay'ee tokko walitti baay'ata ta'e isa kana fayyadamuu hin dhiisinaa yookiin immoo itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee tokko qibaatii filatamaadha. Namoonni rifeensi keessa lallaafaa ta'e immoo isinillee fayyadamaati ilaala. Garuu baay'ee tokko rifeensa jechuudha firee lamatti deebisa. Rifeensa baay'ee lallaafaa jechuudha. Baay'ee tokko humna rifeensa lallaafisuu sirriitti qaba. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Inni biraa immoo digiruudha jechuudha. Diguruun looshiiniin isaa jira, qibaatiin isaa jira, bifa bishaaniitiinis jechuudha. Qibaatii diguruu kanas bitattanii ilaaluu ni dandeessu. Diguruun biyyoota Arabaa keessatti bakkuma hundatti kan argamu waan ta'eef diguruu eessumatti ni argattu. Qibaatii isaas barbaannanii, looshinii isaas barbaannanii. Qibaatiin isaa gosa lama jira. Tokko gosa bifa zayitiitiin jira, tokko immoo bifa kireemiitiin jira. Sadan isaaniiyyuu fayyadamuu dandeessu jechuudha. Diguruunis baay'ee tokko qibaatii filatamaa fi qibaatii bareedaadha. Keessattuu rifeensa keenyaaf jechuudha. Rifeensa yeroo baay'ee caccabuuf, rifeensa yeroo baay'ee caafin isaa nu jalaa tasana xaaxaquuf diguruun baay'ee filatamaadha. Kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanalii kiyyaa kan hanga ammaatti wajjin turtan guddaa isaanaaf galatoomaa isiniin jedha. Like, share, subscribe, comment gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraa waliin hanga walitti deebinutti nagaatti tura.